abbaa keessanii yaatanii nama ofiitiin teessan rakkataa keessanii teessan gaafa rakkataan keessan dhufe inni nyaadhame maarree cikichiki isinumaa hin dandan ijoollu maara argetan deemtaniiti tamboo luka lameen idduutti harka kannitanii luka lameen tun idduun nu haa deemtotte lutti lameen idduu kafaa xalaa kun hoko dongoraa arge bakka dongoraa argetti gachiisa isin dagate ga isin dagate baga isin dagate isin dagate dongo lutti lameen idduutti lutti luka lameen idduu qabna tana qabna xooxishaan bakka dongoraa gartatti dongoraa wayi dongoraa nama bareeda isin dagate silaarraan tan wal qabaatanii wal qabaannee tummartin dhuftu dhugumatti waan isin dhaamu dhaggeeffadhaam joollee teessan hatta joollee teenya ta'afran qallottillee yooni tabannettanii dhuftan joolleen akkuma carcar faamilii sanitti itti jaaraati hin taphatin jaani takka nama kanaan hin taphatin amma fakkeenyaaf amma jirtu joollee geema na taphachiifne nama geema nama na taphachiifne geema nuraa dhaabii jan ibsaa dhaabbadha namni ajaja aan geema gastiisan gubbarratti argamin geemuma san deema joollee carcarlee ilaalame geemuma joollee carcar ibsaan gasti gubbatti argamin aan gasti gubbatti argame milkaa'in natti himame gastiisan gubbarratti aan argameef jaarama akkasitti miidhuma kana gubbarratti illee jaarama abboleessa kee jaarama waan biraan qabdu nama biyya fixuufii miti biyya balleessuufii miti if jaaruuf lammii kee gargaaruuf saba kee gargaaruuf bas jaarama deemati deemtanii ganda namaatiif hin jaaramina gandi ganda qaba ganda isaati wal jaara mee geemuma joollee carcar ibsaan gastirratti argame moomtinatti affida hin moomtu ka ibsaan gastirratti argame sun dubbii qaba beekaasan akkasuma fudhadha angaafan achi dhaqaniif dubbii qaba bakka bas hin taane maali ennaani ajaja namaatiin ala deemuu taati dubbiin sun dhugatti na sinjaa wallaahi lazim an qabaadheet illee osoo hin ta'ini soo wajji jiraannaa wal dhageenyaa wal kabajnaa walirraa bareenne bas khalaas bas namni wal dhaga'u waan fedhe godhuu danda'a jechuudha. Abbuma fedhe amma ijoollee carcarjanii geemni gariin hedduu tattaphatan. Garuun sanumallee taatee garuu dhaaben jennaan hin dhaabne dantaa isaa ta'ee taphatu namni tokko akka nama tokko taphatuu danda'a. Anama ibsaan haadha lafaa kee ibsaa ta'ee taphachuu hin danda'a kun. Ibsaa ta'eetiin taphadha yoon fedhen. Fedhe ijoolleen teenya naaf kanatti fedhe naaf biraan naa kana ibsaadha bakka gosan. Saniin alatti immoo bilaashi wallaahi laziimaan wanni na aarse amma maal beektaa bakka ega ijoollee carcarsuun geema ijoollee carcaran laalanii ummuttiidhaan khiyyaan kaanis laalanii bakka hinaafadhaa akkasitti gosti faamiliin tunuu jaaramtee gosti faamiliin tunuu hedduu gargaartii jeetii yaadee ture. Humaa gosti faamiliin sun harargumaaf hin taatu. Gosti faamiliin jedhamu harargeen taatu maaliif akka ta'e hin beekan. Maal abbaa kasaniif harargeen taane? Muniiraan taane? Hamzaa Jejeber hin taane? Nasraan taane? Eenyuuf taata mee naa hima? Obboleessaan yaan isinin jaaladha. Anammallee isin komachuu raajaa takka hin qabu. Garuu waan keessanii garuu abbaan dura if wal'aanaa ofiif ta'uu yaalaa ofirti deebi'aadhaa ofii ta'a. Yaa Oromoof taatan nan beeka Oromoo hundaaf taatan nan beeka garuu immoo dura ka ofii ol qababbuma fadhee kun waan uumaa nama keessa jirtu obboleessa kiyya odoo ta'e amma natti dhuftee ati gosti faamilii natti dhuftee sii galee obboleessa kee natti dhufee obboleessa kiyyas natti dhufee an dooktara ta'e obboleessa kiyya sanin dura ol'aana silaa lama lameen keessaa tokko ka dura ol'aantu malee ni du'a jedhi uumamuma ilma namaa keessa jiru obboleessa kee ni du'aan obboleessa kiyya wal'aana akkasi sun uumamuma ilma namaa keessa jiru isinin dhagamuu qabdi obboleen kiyya والله سنين دعامو قمت والله لازم وانا جايباتي بار مالي فكني جولة تسن أما ركتها رجيو فيني والله إنجر قارتن چناكسن بشان غوته قبيني نما لا فهمتي خبر بديس هررجي لتآخس هررجي باخس أشو قبيني لا فهمتي سنيقالي بلا تساومين نا هررجي لتا هررجي باهي جودا نانو چناكسنتي غراني سيني قبيني نما مسكينة ميقامتي خارج درجة سوجو تاك هررجي لتا تامي چرچر جنون ترغرته تنخيساتي
taatee jechiin sossootee namarra garagale manni biyyeen namarra garagalte biyyeen namarra garagalte toora nama 11 ton dhume nama laafee miti zin miidiyaan tokko isin dubbatu tokko isin haasa'u gaafa immoo Sidaamaa fi Walaayitaa keessatti akkatti dhume ummanni Itoophiyaa guutuun lafaa kee iyyee wanti wooma akkasiisan toora keessatti gootan namuma isin haasa'u dhabdan gaafa naadhaa lafaa kee dubbadhu komantiin teessa fi wanni teessa mataa nama dhoofti ifiin taata maali rakkinni keessan osoo irra ummanni Harargee miliyoona dhume namni sirraa dubbatu hin jiru awanin takka guddootti isin hidhaamu wanin takka guddootti isin hidhaamu ijoolleen Harargeedha ijoolleen carcaris obboleessa of jaaladhaa nama of jaalateettu namaa ta'a of jaalachuuf immoo nama arrabsuun dirqama sirra hin jirtu bas ijoolleen carcaris ifiin jettus nama narrabsin Harargee ifiin jettus narrabsin mirga isaati amma fakkeenyaaf naa waardaa fudhu waardaan Harargee ittiin carcarin jaa kamatti hojjaan garuu immoo arrabaa fi ilkeen kan takkaa walitti numbuune akka wallolullee waan biraati akka biraati bas Harargee finjoo haa ifi yaammatu carcar finjoo carcar ifi yaammatu rakkinni guddaa kan ta'e amma rakkina guddaan amma xiccee amma yeroo hedduu anamma carcarraa isin hajaa qabaadhee dantaa waan ni qabaadhee akkasitti waan carcar taateef argadhus takkan qabuun wallaahi lazim aaruma isin aartan jibbisuma isin carcar jechuu tana jibbitaniifin akkana godhan waan biraa takka taatee ta'uu baatte gariin amma bar afran qalloodha Harargee lixaa tana keessaa buqqaasu ani waay maal jechuu kan jaarraa namni nama itti buqqaasuun keessa jirra abboyyin kiyya jaarraa namni jibbiinsaaf nama itti buqqaasuun keessa jirra akkamitti yaaddan ilmootiyyan buqqaafnaaf keessa jaartitiyyan buqqaasa akkas fa'aatanii waa daakaa turtan Ameerikaa tana keessa tattaa'e akkas fa'aa jechuullee jaaraa bakka arabshaa kana godhaa ture jechuudha maal jechuu kan afran qalloon Harargee lixaa keessa jirtu carcar jetteef yaamuu danda'u qabdi bas yoo jaalattee ifi yaamuu danda'u qabdi mirga ishiiti gaafa akkas jettee mootitu galtee miti ituu waan biraa shanyiin fidina akkas afran qalloo waan biraa ituu fi afran qalloo walitti oofina Harargee fi carcar walitti oofaa maali annaani maqaa lafaati kanan dubbachaa jirus kanan irra haasa'us yoo akkas ta'e maaliif waarta mee akkamitti namni fiifu arba ana tamaariyan fiifu tamaari ni beektan biyya kana keessatti tamaari nama amata lama geena Awurooppaa seen akkamitti baaseen talaa afran qallooti leenca kana ibsan osoo jibbiinsa akkasin ooftanii kan oofte wanni akkanaa jiraatte akkamitti yaaddan obboleeyyan rabbii sunum sodaadha nama walitti nammeessina saniif waan nan isin hidhaamu carcar finjoo ijoollee teenya carcariin hojaa haasaa Harargee finjoos ijoollee teenya Harargee jaanii hojii haasaa hojii taphaadhaa jibbiinsa kana mara fide garuu ta jibbiinsatti illee kana mara fide garuu ijoolleen Harargee baha yeroo hedduu numan argan gurranyaadha isin wannumti Harargee baha jamtuun gurranyaadha dirreerraan kaase alabareet qibaaraa wuchi naachoo እናንተ alabareet gurranya baka ijoollee teessanii ta'a deemate kudura ijoollee teessanii ta'uun isin galee ijoollee teessanii ta'a gaafa namni maqaa afran qalloo qabatee asirra taa'ee 8 kaatee moomee gojjanii gisee mara haasan muniiraanii haasan waardaanii haasan Nasrani haasan amata dhufaa dabraa teessumaa haasanii walitti naafina walitti naaftan fakkaata dhalaan ijoollee afran qallootu walitti naaftiisi maakin tun afran qalloosi maaliif walitti naafina wal maddaa dhaabbadhaa obboleen kiyya dhalaan ijoollee afran qallootu tagiifti kamtu hedduun beeka takka miyaatiin miyaa faadha eenyu faa falati beektaa
maakin oromoo lalisaa xuuxoo bantan xuuxoon harargee miti harargummaa irraa buusa hin beeku harargeen carcara keessa hin jirtu harargeen lixaa akka ibsaan ifin ja'utti carcari fin jaa maakin san keessa hin jirtu takkaa bakka harargeetillee ishii harargeedhaa waa godhu sin agarra ijoolluma harargeetu bira dhaabbatan baasaa tan achi keessaa firraa takkaa gamanatti qabadhaa tanaaf hin baran laal shufeera loka lameenii kanan godhatin haadhaa nama shufeera tamboodhaa kanan godhatin haadhaa annaan tamboon ogoo dongoraa agarte bakka gartatti adda bar gaafattii sin jee kaniti harka nama wawwaachisa arra silaa leenca dhiisaamma waa hedduu naasan ummata isin namumaan rabsaa warra komantii kun namumaan rabsuu tolaa bakka arrabaaf takka geessan waan takka waa'ee keessanii boonye uuma keessaniitu zalaalamaalan boonye geemarraas kaane maaliif hin taphachiifne maa waliin taphachiifne gisee mara ijoolleen afran qalloo maaliif waliin taphachiifne garuu ijoollee afran qalloo keessaa gisee mara numan argaan kudha lameen alaa yoo taate kudha lameen alaa hedduu gartee jibbiinsa keessa waan isinitti faxxare gartee kudha lama maarree kana keessatti illee haguma geematti illee akkas walitti bakka tana isinitti geessee jechuudha. Nuti bar takkaa geema hoggo carcariin wanna malee gosaa maqaan doonnu bara. Wallahi lazim takkaa gosa wal maqaa doonne hin beenu gosaa wal hin beenu. Namumti amma carcariinoo dhaa'u carcariinoo maarree jiru gosatii hin beeku. Ituma bachaa bakka ilma ituutii jechuu beeka malee gosatii hin beeku. Dhukkubni guddaan amma waan kana facaasaniif keessa seensan amma Hamzaa Jaabir gisee mara joolluma afran qalloo fudhatee jandaa godhatan nan argaa miti ani miyyoota akka paarlamaa keessa jirtu amma ijoollee gadaa ijoollee mo'aa tokko fa'aa fudhatee arrabsa. Gisee mara joolluma isaanii maaliif wal nyaatan qoy sababbiin maali? Ana takka akka laalee wallaahi laziim uummanni kun ifiifuu akkattu wal arrabsa kun nan arrabsa kun maan arrabsa jechuun qabu anuu maraata dhaan ifin jiba bakka anuu wallaahi laziim anummaan kun maraataadhaa kun uummanni ifiifuu akkatti ajandaa wal godhatee keeroo raakaa sosu jalaan kun maan arrabsaa uummata kanaan kan ajaa'iban godhe bakka mo'aani beektanii mo'aa fi ammas miyyoota akka paarlamaa keessa jirtu Hamzaa Jaabir fudhatee ajandaa godhatee dhukkee namaa jalaa wanni jenne malee intaluma bakka ilmuuma tokko maali olaantummaa walirra barbaadan maal bakka maali olaantummaa walirra barbaadan keessa fu warri miidiyaa kana gubbara jirtu laa dhaggeeffadha miidiyaa kana gubbara jirtani adabadhaa dubbirra wasiila abdoo yaa sila ajanduma san gaffidee miyyoo san saaxile anummaan kun mana murtiitii miti mana murtii azaabaa isaa san hin dhayne jeeti wallaahi laziim taa'utti hin jira hattaa waa'ee maallaqa harargee san Hamzaadhaan kootu baasanneen beellama walii qabannee Hamzaanuu nu jalaa baduu san garte sanii jecha nan xidhiise mee dhimuma wasiila abdoo kan Hamzaan gabbee haa dubbatu jetu man xidhiise intatti wasiila abdoo sun amma ganda isaaniiti walumarraa hidhanii moo'aanis ganda isaaniiti hoggwaa waa gargaartanis ofiiti kan nuun feetan ofiitu ta'uun feetan ayyoo kiyyaa bar gosti faamilii jechuu fi carcada waan akka gosti faamilii tanatti fudhee ta'a baran idaa gosti faamiliin tuni akkuma feete bakka isaan